Oduu ijoo ibsaati bana paatraarikiin Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas kennan hojimaata sanadoosii kan hin eegne ta'uu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksifte. Uwwisni bosonaa Itoophiyaa dhibbantaa 17.2 irra ga'uusaa koomishiniin naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa beeksise. Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isinitti mutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya filannoo bara kana gaggeeffamuu fi kaardiin itti fudhatamu haga jimaataatti dheerachuunsaa yaadatama. Akkasumas immoo sadarkaa naannoo Oromiyaatti guyyoonni 10 dabalamuunsaa ni yaadatama. Kanaaf uummanni keenya bahee kaardii isaa fudhachuudhaan sagalee isaa kennuu akka qabu asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. Daawwattoota keenya oduun keenya akkumatti fufetti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ambaasaadarota diipiloomaatotaa fi hawaasa idil-addunyaa magaalittii keessa jiraatanii fi sagantaa soomaa lulluuqii qopheesse. Sagantaa lulluuqii hootela Skylight'tti gaggeeffame kanarratti kan argaman kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gochi akkanaa kun lammiilee Itoophiyaa fi haaraa akka hin taane himuun maatiin Nabiyyu Muhammad wayitaa gara Itoophiyaatti godaanan biyyattiin jaalalaa fi obbolummaan kan isaan simatte akkasumas kan keessummeessite ta'uu irraanfatamuu hin qabu jedhan. Kunis seenaa qofa osoo hin taane dhugaa jiruu fi duudhaa eenyummaa lammiilee Itoophiyaa ta'uu ambaasaadaronni diipiloomaatonnii fi hawaasni idil-addunyaa hubachuun danda'ameera jedhan. Kantiibaa ittaantuu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee baatii Ramadaanaa baatii kadhannaa sooma dhiifamaa kan walii fi kan waliin qooddachuu ta'uu magaalaa keenyatti gaggeeffamaa jiraas jedhan. Itti waamamni paatraarikii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas sanadoosiidhaa fi akka ta'ee fi ibsi isaan tibbana kennan hojimaata sanadoosichaa kan cabse ta'uu waldaan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa beeksifte. Ibsi isaan laatan kunis kan dhuunfaa isaaniiti malee murtoo sanadoosichaa akka hin taane Bataskaanni Ortodoksii beeksifteetti. Barreessaa olaanaan sanadoosii fi Phaaphaasiin waldaa amantaa Ortodoksii damee sanadoosii Sidaamaa fi Geediyoo Qulqulluu Abuune Yoosef ibsi paatraarikichaa beekamtii sanadoosiitiin ala ta'uu kan laatame ta'uu himaniiru. ብዙ መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት የምልዓተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶስን አዎንታ ሲያገኙ ነው። ስለዚህ የቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ አሰጣጥን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ibsaaleen hedduun kennamaa kan turanii fi kennamaa jiran yaa'ii waliigalaa fi sinodoosii qulqulluudhaan fudhatamaa erga argatanii booda. Kanaafuu ibsi qulqulluu paatriyaarkichi tibbana kennan qulqulluu sinodoosichaatiin kan hin murtoofne waan ta'eef paatriyaarkichi waldaa kiristaanaa bakka bu'uun ibsa kennuu hin danda'ani. Murtii sinodoosichaas miti. Fulduratti sinodoosichi ajandaatti qabatee kan irratti mari'atu ta'a. Kanas mootummoonni addunyaa, mootummaan Itoophiyaa fi lammiiwwan Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiraatan akka hubatan barbaanna. Abuune Yoosef adeemsi sanadoosiin ibsitti kennuusi akkanatti ibsaniiru. ከዚህ በፊት የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ አሰጣጥ ሂደት እንዴት እንደነበረና እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል። እንደሚታወቀው akkaataa sinodoosii qulqulluun ibsa ittiin baasu beekuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu sinodoosii qulqulluun waggaatti yeroo lama wal ga'ee haala yeroo irratti ajandaa bocee mari'ata.
Erga mari'atee boodas irra deddeebiidhaan gulaalamee yaa'iin waliigalaa erga beekee booda miidiyaan waamamee karaa qulqulluu paatriyaarkichaatiin dubbifamee uummata bira akka ga'u ta'a. Kantiibaa ittaantuu magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee taatee guyyaa dilbataa addabaabaayii masqalaatti uumamee fi maqaa ofii fi bulchiinsa magaalichaan dhiifama gaafatan. Kantiibaa ittaantuun aadde Adaanech Abeebee sirna ifxiraa gaggeeffamuu fi ture osoo hin gaggeeffamiin hafuunsaa koreen sirnicha qindeessu waliigaluu dhabuutiin akka ta'e himaniiru. Haala nageenyaa fi tasgabbii yeroo yaada keessa galchuun bal'inaa fi dheerina bakka sana kan daanga'e akka ta'uu fi yaada dhiyaate irratti koreen dhimmicha qindeessu waliigaluu dhabuutiin rakkoon uumamuusaas dubbataniiru. Taatee dilbata galgalaatiin qaamoleen nageenyaa kan socho'an nageenyi hunda keenya akka eegamuu fi jecha malee gonkumaa ifxiraa dhorkuuf akka hin taanes ibsaniiru aadde Adaanech. Kana malees qaamoleen itti gaafatamummaa itti hin dhaga'amne tokko tokko dhimmicha kallattii hin taanetti geessuu fi miidiyaa hawaasaa irratti afarsaa akka turan kan eeran aadde Adaanech haala kana keessatti haalli hawaasni musliimaa komiisaa itti dhiyeeffate kan naamusa eegee fi nagaa qabeessa akka tures dubbataniiru. Uwwisni bosonaa Itoophiyaa dhibbantaa 17.2 gahuu koomishiniin naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa beeksise. Waltajjiin raawwii koomishinichaa fi karoora gara fuula duraa irratti xiyyeeffates taa'ameera. Dinagdee Itoophiyaa keessatti qonni gahee olaanaa akka qabaatu kan eerame yoo ta'u, oomishtummaa qonnaa amma kunuunsi naannoo fi bosonaa murteessaa ta'uu isaas himameera waltajjicha irratti. Waggootaan dhiyoo asis dhimmi dinagdee magariisaa xiyyeeffannoo addaa argachuu imaammataa fi tarsiimoowwan deeggaruu fi hojjetamaa turu koomishinarri koomishinii naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Piroofeesar Fiqaaduu Bayyanaa waltajjicha irratti himaniiru. Keessattuu hojiilee waggoota 3 darban hojjetaman uwwisni bosonaa biyyattii dhibbantaa 17.2 irra akka ga'es beeksisaniiru. ልማትና ጥበቃ ዘርፍም ብዙ ስኬቶች የተመዘገቡ ሲሆን የደን ምንጣሮና መጨፍጨፍን ለመቀነስ damee misoomaa fi kunuunsa bosonaatiin milkaa'inni hedduun kan galmaa'e yoo ta'u hojiilee mancaatii bosonaa hir'isuuf hojjetamaniin qabatamaan bu'aaleen galmaa'aniiru. Kanaanis uwwisa bosona biyya keenyaa gara dhibbentaa 17.2tti guddisuun danda'ameera. Dabalataanis waggoota 2 darban duulli ashaaraa magariisaa kabajamuu ministeera muummeen eegalame uummata keenya daangaa hanga daangaatti sochoosuun biqiltuu biiliyoona 20 waggaa 4 keessatti dhaabuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti biqiltuu biiliyoona 9 dhaabuu danda'uun keenya bu'aa biroo eeramuudha. ከታቀደው 20 ቢሊዮን ችግኞች መካከል እስካሁን 9 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል መቻሉ ሌላው ተጠቃሽ ውጤት ነው። Ganna kanasii biqiltuun biiliyoona 6 dhaabuudhaaf karoorfame hojjetamaa akka jirus Piroofeesar Fiqaaduun himaniiru. ዘንድሮ ዝግጅት በጥሩ ሁኔታ እየተደረገ ይገኛል። Qophiin bara kanaa haala gaariin raawwatamaa jira. Bara kana biyya keenya keessatti biqiltuu biiliyoona 6 dhaabuuf kan karoorfame yoo ta'u, biyyoota ollaaf ammoo biqiltuu biiliyoona 1 deeggarsa gochuuf hojjetamaa jira. Hanga ammaatti iddoo biqiltuun dhaabamu gargar baasuu fi hojiin biqiltuu qopheessuu hojjetamaa jiru. Mootummaanis dameen dhuunfaas dargaggoonnis gurmaa'uun hojii biqiltuu qopheessuu hojjechaa jiru. ችግኝ ማፍላት ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። Itoophiyaan hojiilee duulaa magariisaatiin biyyoota biroofis fakkeenya ta'uu ishee Piroofeesar Fiqaaduun beeksisaniiru. ብዙ ሀገሮች አሁን በሚሊዮን የሚቆጠር ችግኝ እንተክላለን ብሎ እቅድ እያወጡ ነው። ሌሎች ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ሀገሮች የኢትዮጵያን ተምሳሌት እየጠቀሱ Biyyoonni hedduun keessattuu biyyoonni Afrikaan ala jiran yeroo ammaa biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'amu dhaabuuf karoorsaa jiru. Itoophiyaa fakkeenya godhachuun hojii kanaaf kaka'umsa horatan. Waliigalaan dhiibbaan jijjiirama qilleensaa daangaa kan ce'udha. Kanaaf hojiin biyya tokkoo qofti bu'aa barbaadamu kan hin firneef Itoophiyaanis sanada waliigaltee jijjiirama qilleensaa sadarkaa addunyaatti mallatteessuun biyyoota hedduu waliin hojjechaa jirti. Hanga ammaatti sababa jijjiirama qilleensaan biyya keenyarra rakkooleen garaagaraa gahaniiru. Balaa lolaa fi hongee fakkeenya eeruun ni danda'ama. Rakkooleen kun
kan uumaman gaaziiwwan nuti gallakkifnuu ni miti kan biyyoonni badhaadhan gallakkisanii nuti rakkachaa jirra. Kanaafuu nuti biyyoonni guddachaa jirru waltajjii waloo uumnee biyyoonni badhaadhan misooma keenya itti aanuuf akka nu deeggaran misooma magariisaan akka cimnu deeggarsa teekinooloojii fi faayinaansii akka nuuf taasisan dhiibbaa uumaa jirra. Kana qofa osoo hin taane rakkoolee uumaman akka dandamannu nu tumsuu akka qaban hojjechaa jirra. Kanaanis biyyoonni tokko tokko deebii gaarii nu deebisuun deeggarsa nuuf gochaa jiru. አቅማችንን ይሄ ሬዚሊየንስ ቢልዲንግ የሚባለው አቅም እሱንም ለመገንባት የሚያስችል ድጋፍ እንዲያደርጉ እየሰራ ይገኛል። በዛም አንዳንድ ሀገሮች ጥሩ ምላሽ እየሰጡ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። Sagantaan deeggarsa paartii badhaadhinaa dubartoota 30,000 ol hirmaachise Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti aan Itoophiyaa nan jaalladha. Badhaadhinaa isheetiifis nan tattaafadha mata duree jedhuun gaggeeffameera. Kaayyoon paartii badhaadhinaa Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baasuudhaan kan jedhan kantiibaa Taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee paartichi fayyadamummaa waloo mirkaneessuu fi cimee kan hojjetu ta'us himaniiru. Dubartoonni biyya hoogganuufis baay'ee ifaajjaniiru. Walqoodinsa keessoo fi osoo hin taane diina biyyattii qolachuu fi gahee olaanaa bahaniiru. Fuula duraas kana gochuudhaan itti fufnas jedhan Aadde Adaanech Abeebee. Paartiin badhaadhinaa filannoo dhuunfaa dhufaa jiruu fi kaadhimamtoota rakkoo uummataa furuu fi murannoo qaban kana qormaata yerootii fi hin jilbeeffanne dhiyeessuu isaa kan eeran Aadde Adaanech filannicha dimokiraatawaa fi kan nagaa akka ta'uu fi ammoo qaamolee keessaa fi alaan filannoo kana gufachiisuudhaaf dhama'an qolachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dubartoonni dhugaa xiinxaluun walabummaadhaan filannicha irratti hirmaachuun qaama fuula duraa isaanii bulchuu danda'u filachuuf dirqama isaanii akka baatanis Aadde Adaanech dhaamaniiru. Finfinneen magaalaa tokko itti nyaate tokko itti beela'u mitis jedhan Aadde Adaanech. Barattoonni walqixxummaan akka baratan sagantaa nyaataa fi meeshaalee barnootaa dhiyeessuu irraa eegalee lammiileen sadarkaan jireenya gadi aanaa keessa jiraatan karaa haqa qabeessa ta'een akka fayyadaman taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuus Aadde Adaanech dubbataniiru. Paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa dubartootaa fi hojii hojjetaa jiruun filannoo isaanii paartii badhaadhinaa akka ta'e dubartoonni magaalaa Aggaaroo fi aanaa Gommaa himan. Miseensonni paartii badhaadhinaa magaalaa Aggaaroo fi aanaa Gommaa duula na filadhaa gaggeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun paartiin badhaadhinaa magaalaa Ambootti duula na filadhaa gaggeesseera. Ababaayoo Kafanii gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Jimmaa fi bulchiinsa magaalaa Amboo akka taanutti qindeessee jira. Dubartootni, deeggartootni fi miseensonni paartii badhaadhinaa magaalaa Aggaaroo fi aanaa Gommaarraa walitti babba'an hiriira deeggarsaa bahaniiru. Dubartootni kunneen dhaadannoo garaagaraa dhageessaniin filannoon keenya ampoolidha jedhaniiru. Paartii badhaadhinaa waliin fuuldurri keenyas ifadha jedhaniiru. Filannoo keenya akka ifa ta'u, filannoon keenya akka ampoolii ta'u bukkeessaa dhaabachuudhaan isaa mirkaneessuuf magaalaa Aggaaroo keessatti wal geenyee jirra. Abbichuu keenya ampoolii ifa keenya fuuldura keenya filachuudhaaf dubartoota wajjiniin obbolaa koo haadhotii kooti wajjiniin fuulduran jiran. Akka ifti kun filatamu, akka ampuuliin kun filatamu, akka namni kun filatamu abdii guddaan qaba. Namni kun ilma abbaa gadaa waan ta'eef Oromoon hunduu dubartoonni godina keenya hunduu akka jarri cinaa dhaabbatanii filannoo kana fiixaan nu baasan abdii guddaan qabaaf. Yoomuu isaa wajjin jirranu maratu kan qabnu nutu maratataa jireenya kan beeku nutu beekata ampoolii filannaa badhaadhinatti ceenaa duddubbeen keenya dukkana durii isa nurraa kaasee ifatti nu baase filannaadhaan itti jirranu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Aggaaroo obbo Naasir Yaasin dubartoota deeggarsaaf ba'an kanneen galateeffataniiru. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Guyyaan kun guyyaa cidha ilma keessaniiti. Guyyaan har'aa iddoo kanatti kan wal geessan cidha ilma keessan abbichuu kabajuudhaaf iddoo kanatti argamtan waan ta'eef
ilil jedha baga gammaddan. Badhaadhinni paartii mul'ata qabudha. Paartiin badhaadhinaa paartii yaada haaraadha qabatee asitti dhiyaatedha. Bulchaan aanaa Gommaa obbo Toofiq Raayyaas gama isaaniitiin filannoon biyyaalessaa bara kanaa filannoo murteessaa ta'uu ibsaniiru. Nageenyummaan filannichaa akka mirkanaa'uufis waamicha dabarsaniiru. Warra filannoon kun akka inni milkoofne gochuudhaaf yaalii godhaa jiran boqquu jaraa gadi qabachiisuudhaaf galmeen karaa milkaa'ateen gaggeeffamee jira. Haa ta'uti garuu filannoon kun akka inni nagaadhaan xumuramu gochuudhaaf nageenyi biyya kana keessatti jiraachuun baay'ee murteessaadha. Haadholiin as jirtan, obboleettiiwwan keenyaas jirtan hundi keessanuu filannoon kun milkoofnaan ifa fuulduratti argaa jirru kana yeroo dhiyoo keessatti gara keenyatti dhufee badhaadhina biyyaa mirkaneessuudhaaf wamaa tokko shakkiin hin jiru waan ta'eef nageenya biyya kanaa bukkee akka dhaabattan carraa kanaan dhaamsa gochuun barbaada. Waajjira paartii badhaadhinaa godina Jimmaatti itti gaafatamtuun damee siyaasaa aadde Laaxifaa Abbaa Tamaamis dubartootni deeggartootni kunniin filannoon dimokiraatawaa akka adeemsifamuuf gahee isaanii akka baataniif waamicha dabarsaniiru. Itoophiyaa madaallii si eeggatte hundaaf mijooftu uumuudhaaf hojjetaa jirra waan ta'eef cinaa keenya dhaabbadhaa nu filadhaa filachiisaa filannoo dimokiraatawaa nagaa ta'e bilisa ta'e gaggeessaa. Kanaaf paartii keenya cinaa dhaabbachuudhaan immoo injifannoo paartii keenyaa paartii badhaadhinaa akka dhugoomsitan waamichan isinii dabarsaa. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Ambootti duulina filadhaa paartii badhaadhinaa gaggeeffameera. Paartichi kaadhimamtoota ummata akka bakka bu'aniif dorgomsiisus deeggartoota isaa waliin sagantaa wal barsiisuu magaalaa Ambootti gaggeesseera. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu ummatni Amboo qabsaa'ee injifachuu fi injifannoos tikfachuu itti beeka jedhaniiru. Ummanni Amboo handisa qabsoo keenya qabsaa'ee mo'achuu fi tooftaa qabsoo barsiisuu mo'atee injifachuu tikfachuu ni beeka. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Saahiluu Dirribsaas nageenyummaan filannichaa akka mirkanaa'uuf waamicha dabarsaniiru. Jiraattotni godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboos filannoon dimokiraataa fi naga qabeessaa akka adeemsifamuuf gahee isaanii kan baatan ta'uu dubbataniiru. Fuulduratti immoo keessumaa xiyyeeffannaan isaa dargaggeessa irrattidha, hojii dhabdummaa irratti, jijjiirama diinagdee irrattidha, sabdaneessa irrattidha, haafdaneessa irrattidha waan ta'eef sabni biyyattii keessa jiru hundiyyuu jaalalaan yeroo ammaa filannoodhaaf qophaa'eera. Anis akka nama tokkotti kaardii fudhadheeraa filuudhaaf qophiirra jira. Paartii kana keessatti koorniyaan parsantaa 50 akka idilaa'u kallattiin paarlaamaa keessatti caffee keessatti seektaraalee mootummaa garaagaraa keessatti kaayyoo mootummaa kanaa fi badhaadhinaati waan ta'eef. Nageenyummaa filannoo biyyaalessaa mirkaneessuu fi gahee isaanii bahachaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Walisoo tokko himan. Bulchiinsi magaalaa Walisoo filannoon bara kana dimokiraatawaa haqa qabeessa akka ta'uu fi nagaan akka xumuramuu fi hojjechaa jiraachuusaas beeksiseera. Ammas Ababaayoo Kafanii dabalatasaa qindeesseera. Uummanni sabaaf sablammii magaalaa keenya jiru hunda sodaa tokko malee fedhii isaatiin dhiibbaa tokko malee bahee kaardii isaa fudhachaa jira. Filachuuf immoo bakka na buusa naaf ta'a mootummaa naaf ta'a kan jedhu filachuuf qophii xumuratee jira. Haalli nageenya magaalaa keenya keessa jirus haala gaariidha. Fuulduraafis haala kana itti fufsiisuuf gahee hunda keenya irraa eegamu bahaa jirra. Filannoo kanaaf kaka'umsi nuti qabnu filannoon akka gama dhuunfaa kootiin kaardii fudhachuudha. Kaardiin immoo mootummaa tokko ijaarrachuudhaaf barbaachisaadha jechuudha. Filannoon kun filannoo haqa qabeessa, nagaa qabeessa, dimokiraatawaa akka ta'uuf immoo qaamni nageenya eegus qaama hawaasni kamiyyuu qaama nageenyaati. Nageenya keenya tiksine nageenyi keenya immoo akka mirkanaa'e nageenya akka magaalaa keenyatti haala gaariirra jiru kana itti fufsiisne filannoo keenyas milkeessine ce'uudha jechuudha kan nurraa eegamu kanadha. Nageenyaaf iddoo guddaa qabna waan ta'eef nageenya keenya tiksaa jirra. Kaardii akka fudhatu karaa nagaadhaan ta'ee jira. Anis akka nama tokkootti fudhadhee jira jechuudha. Akkasumas kaardii fudhanne kana immoo nama naaf ta'u nama na bakka bu'u filannoo jechuun nama ana bakka bu'u bakka bu'a jedhu filuudhaaf qophaa'aadha jechuudha. Anis naannoon koos maatiin koos jechuudha. Kanaaf nageenyaan wal qabatee nageenyi akkuma addunyaatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka Walisoottis murteessaa waan ta'eef nageenya kana immoo waan narraa eegamu akka nama tokkootti akka nagaa ta'u filannoon kun karaa nagaa akka darbuuf nageenya akka jiraatuuf gahee narraa eegamu
nan ba'aa jechuudha. Qaamni ani nan filatamas jedhu inni na filadhaa jedhus karaa tasgabbii qabuun uummata keessa seenee na filadhaas ibsachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee jeequmsa tokkoon alatti sodaa tokkoon alatti galee karaa seera qabeessa ta'een seenee sagalee isaa dhaggeessifachuu ni danda'a jechuudha. Karaa dimokiraasii fi karaa haqa qabeessa ta'ee fi karaa nageenya amansiisaa ta'een akka hojiirra ooluuf akka magaalaa keenyaatti hojii guddaa hojjechaa turre jirra. Akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti hirmaannaa uummanni amma gochaa jiruun filannoon keenya karaa nagaa fi karaa dimokiraatawaa ta'e akkasumas amanamummaa akka qabaatu hojiirra ni oolchu jedheen abdii guddaa irraa qaba. Nullee cimsine kan hojjechuudhaaf sochii cimaa irra jirra, sochii guddaa irra jirra. Barnoota sirna gadaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti digrii calqabaa hanga PhD'tti kennamaa jiru gara dhaabbilee barnoota olaanoo biroottis babal'isuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himame. Qorannoowwan sirna gadaa caalaatti cimsuu fi hojjechaa akka jirus Yuunivarsiitiin Bulee Horaa dubbatee beeksiseera. Olaanaa Yaaddessaa Dabalatasaa qindeesseera. Ka'umsa sirna dimokiraasii addunyaa kan ta'e sirna gadaa dhaloota haaraa biyyattii keessatti hundee isaa cimsuudhaaf Yuunivarsiitiin Bulee Horaa erga hojii eegaleetii bubbuleera. Keessumattuu bara darbeerraa eegalee immoo sadarkaa PhD fi digrii lammaffaatti barsiisuun dabalata barattoota yuunivarsiiticha seenan hundaaf koorsii Introduction to Gadaa and Oromo History jedhu barsiisuun hubannoo barattoonni guutummaa biyyattiirraa dhufan saba Oromoo fi sirna gadaa irratti qaban akka cimu taasisaatii jira. Rakkoo sabummaas ta'ee siyaasa biyyattiif mataa dhukkubbii ta'aa jiru kanaaf sirni gadaa faladha waan jennuuf xiyyeeffannoon barsiisuu eegallee jedhu Yuunivarsiitii Bulee Horaatti Daayirikteera sagantaa barnootaa kan ta'an Gammadaa Oddoo. Gadaa keessatti namni nama malee saba biraas ta'uu danda'a, adiis ta'uu danda'a, gurraachas ta'uu danda'a, nama eessa jiraatus ta'uu danda'a. Namni garuu namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Namni namummaa isaatiin hammatamuu danda'uu qaba. Namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Namni sababa aadaan isaa kan biraa ta'eef miidhamuu hin qabu. Namni sababa afaan isaa kan biraa ta'eef miidhamuu hin qabu. Namni sababa ilaalcha siyaasaa kan biraa qabuuf miidhamuu hin qabu. Namni sababa ilaalcha amantaa biraa qabuuf miidhamuu hin qabu. Namummaadhaan namni kabajamuu qaba jedha sirni gadaa waan ta'eef inni kun rakkina biyya kana keessa jiran hedduu isaatiif fala ta'a jenneeti kan kaane. Qaroominni hawaasa kanaa caalmaatti akka beekamuu fi dhaloota itti aanutti dabarsuudhaaf haala kanaan sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanaatti barsiisuun murteessaadha kan jedhan ammoo diinii kolleejjii saayinsii hawaasaa fi namoomaa kan ta'an Hayilee Culluxxeeti. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa namni asii eebbifamuyyuu hubantii wanni gadaa jedhamu kun maal akka ta'e akka qabaatu Itoophiyaa keessa lammiin dhufee ijoolleen barattoonni keenya dhufanii asii baratan hundinuu hubannoo kana qabatan. Gama biraatiin immoo wanni hawaasa keenya keessa jiru kun qaroominni hawaasa keenya keessa jiru kun barnootaanis deeggaramee nama barates qabaatee nama boruu sirni kun akka itti fufuuf seenaan kunillee bifa sirrii ta'een galmaa'ee akka jiraatu qorannoo bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin akka beekamu godhuufis ni gargaara jedhame kun hojjetame. Barattoonni barnoota sirna gadaa kana baratanis haamilee gaariidhaan waa'ee aadaa fi duudhaa saba guddaa kanaa ofiifis baratanii kanneen biroos akka baran taasifamuu isaatti gammaduu isaanii ibsu. Abdii fuuldurattis sirna kana qorachuudhaaf qabanis caalmaatti gabbifachuuf adeemaa jiraachuu isaaniis ibsuudhaan. Yuunivarsiitii Bulee Horaa kana keessatti gadaan introduction jedhame haga barnoota barattoonni laawuu barattoonni hundi waggaa tokko kaasee haga eebbaa hundi baratan. Seenaa uummata Oromoo kan beeknellee hin barata bifa kanaan. Uummanni Oromoo uummata seenaa akkanaa seenaa daamsaa aadaa akkanaa kana kan uummata haammatee jiraatu qabu waan akkanaa kana dipaartimentii keenya keessatti introductionii keessatti baranna. Biyya tasgabbooftuu fi wal dhageessu uumuudhaaf sirni gadaa gahee olaanaa taphata waan ta'eef isa kana daran babal'isuudhaaf kutannoodhaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaanii Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dooktar Caalaa Waataas nutti himaniiru. Akka sabaatti yoo fudhanne afaan Oromoo nuuf dhimma ijoodha. Asirratti tokkummaa cimsuun eenyummaa fi achirra jabeessuun dhaloota ijaaruun dhaloota baasuun haala inni guddinaaf jijjiirama biyyaatiif ta'uun hojjechuun murteessaadha. Kan yuunivarsiitonni hundinuu hojjechaa jiranii nutis kanuma gochaa jirru. Inni lammaffaan
waa'ee aadaati, waa'ee gadaati. Aadaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti akkuma haala qabatamaa naannoo isaaniitti hunduu ni geggeeffama. Yoo as dhufte immoo sirni gadaa haala dimokiraatawaa ta'een bal'inaan geggeeffama, bal'inaan jira. Isa kana ol baasuun haala murteessaadha. Waaqaaf lafa, lafaaf nama, namaaf waaqa walitti fidanii wal simsiisanii waliin jiraachuu balance of nature. Addunyaan baalaansii akkasii qabattee akka jiraachuu dandeettu gochuu keessatti gadaan bakka guddaa qaba. Gadaan immoo as keessatti laayiv ta'e yookaan jiraataa ta'e waan jiraachaa jiru isarratti xiyyeeffatanii hojjechuun waan hojii kana haala adda ta'een karaa barsuu danda'uun hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef. Sirna jabaa fi addunyaadhaaf bu'aa guddaa buusu kana sadarkaa biyya keenyaatti lafa qabsiisuun caalmaatti sirni siyaasa biyyattii kanarraa akka fayyadamuuf dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessa jiran xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa ka'umsaaf jalqaba fudhatee itti seeneera. Yeroo ammaa yuunivarsiitiin mattus haalli ittiin jalqabe jira. Kun waan gaariidha. Yuunivarsiitonni Oromiyaa keessatti argaman kanas fudhatanii irraa baranii itti deemuu qaban jedhee yaada. Yuunivarsiitiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabeera akka koorsii tokkos innis muummee barnootaa tokko keessatti kun sochiiwwan jalqabbiiwwan jajjabeeffamanidha. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessatti waan jalqabee jiru kun galata guddaa qabuusaan kun kanatti cimee itti fufuu qaba. Sadarkaa lammaffaa keessatti jalqabuudhaaf qophii itti deemaa jira. Haala kanaan itti cimee deemuu qaba waan jedhaa yaada. Oduu gaddaa gaazexeessaa fi qindeessaan OBN yookaan Oromiyaa Broadcast Network damee godina Qeella Wallaggaa Siisay Fidaa dilbata galgalaa qaamolee hidhattootaatiin ajjeefame. Ajjeechaan kun qaama hidhataa Abbaa Torbee jedhamuun raawwatamuu qajeelcha poolisii godina Qeella Wallaggaatti itti aanaan daayireektaraa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspeektar Ahmed Yaasin waabeeffachuun OBN gabaaseera. Magaalaa Dambidollootti haleellaa namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffate qaama Abbaa Torbee jedhamuun karaa dhokataa ta'een lubbuun namootaa galaafatamaa jira. Gaazexeessaa Siisay Fidaa cidha hirmaatee gara manasaatti galaa osoo jiru balbala manasaa duratti rasaasaan rukutamee du'uunsaa kan himamedha. Dhimma kanarratti qajeelcha godina poolisii Qeella Wallaggaatti daayireektarri nageenya naannoo mirkaneessuu Inspeektar Ahmed Yaasin bilbilaan OBN wajjin turtii taasisaniin dhimmichi qoratamaa jiraachuu himaniiru. Maqaan koo Inspeektar Ahmed Yaasin jedhama. Taateen kan ijaaraman Abaaboo Shanee ergamtoota wayyaanee kan ta'ani Abbaa Torbee jedhamee kan maqaa dhaamanii sa'aatii 11 walakkaa irratti tuunni mana sargiiti galaa jiruuti. Duduubaan dhabanii mana isaa biratti dha'anii ajjeesaniiru. Kanaafiyyuu maqaadhaan adda baasnee waan beeknuufi hordofaa kan jiru ta'uu keenyadha. Akkaataa godina keenyatti hagammaatti maqaadhaan adda baasanneerra sa'aatii taateessuun kun namoota lama ta'anii kaatee kana raawwachuu isaanii maqaadhaan tokko lama jennee adda baafannee jirra waan ta'eef hordofaa kan jiru ta'uu keenyadha. Siisay kun yeroo adda addaatti haqa uummataaf jecha haqa jiru baasuu fi yeroo adda addaatti baadiyyaatti amma magaalaatti wannoota jiran wannoota dhugaa jiru tokko lama jedhee hawaasa kana kallattii dhugaa qabsiisuu fi socho'aa turuun isaanii beekamaadha. Sanarraa ta'ee warroonni ergamtuu Abaaboo Shanee tarkaanfii fudhachuu danda'aniiru malee namni kun nama nagaa hawaasa keessatti jaallatamaa. Kanaafiyyuu namoonni kun immoo haa ta'u jedhanii hordofaa turanii sababa kanaan tarkaanfii fudhataniiru malee namni kun nama haqaati. Akka poolisiitti tarkaanfii addaatamaa kan fudhannu ta'uu keenya ibsa. Daawwattoota keenya amma immoo gara odeeffannoo biyya alaatii argannetti wayita dabarru pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir sanbata darbe irraa eegalee paarlaamaa biyyattii diiganiiru. Tarkaanfiin pirezidaantichi waliigaltee nageenya waggoota 3 duraa waadaa galame hojiirra oolchuudhaa fi balbala kan banuudha jedhame. Pirezidaanti Saalvaa Kiir guyyoota xaanan keessa miseensota paarlaamaa haaraa inni hundeessu jedhame eegama. Kunis miseensota paarlaamaa keessatti paartiilee morkattootaa hirmaachisuu fi yaadameetu jedhameera. Akkaataa waliigaltee bara faranjoota 2018 mallatteeffameen
Miseensota paarlaamaa keessa harki 25 paartii Riek Maachariin dursaan keessa akka ta'e himamee ture. Bara faranjoota 2013 eegalee walitti bu'insa Sudaan kibbaatti uumameen lubbuun lammiilee 400tti dhiyaatu kan darbe yoo ta'u miiliyoonotaan kan lakkaa'amu ammoo godaansaan saaxilamaniiru jechuudhaan BBCtu gabaase. Jiini kun ji'a 12 keessaa ji'a ulfaataa fi ji'a baay'ee kabajamaadha. Quraanniif Ramadaanni kun warra baay'ee kabajamuu fi olaanaa waan ta'aniif olaanaan lama waliif fira godhamaniiti quraannisa keessa buufame. Kun sadarkaa inni ji'a kaan irraa qabu mul'isa. Sooma jechuun akkamiin soomamaa jira? Sooma jechuun qaama keetiin soomuudha. Nyaataaf dhugaatii irraa soomuudha. Ija keetiin soomuudha. Gurra keetiin soomuudha. Harki kee soomuu qaba. Arrabni kee soomuu qaba. Guyyaa Iidaa kana namuu bakka bakkatti haala isaaf toluun kabajata. Yeroo ayyaana kabajatu kana uummati musliimaa akkamiin kabajuu qaba? Ulamaan maal jedhu? Mallattoo soomni keessa irraa qeebalamu masjida keessaa ta'uun bahin masjidatti hafuudhaa jedha. Hojii toltuu ji'a kana keessa hojjettu otoo hin hir'isin itti fufuudhaa jedha. Taraawwii jennaan kan sagannu qabna ji'a Ramadaanaa keessa. Taraawiin sun jamaadhaan sagadamuu tafa malee waggaa guutuu itti fufa. Sadaqaa waggaa guutuu itti fufa. Iidii jechuun bakkeetti alatti sagadamu. Dirree irratti sagadamu. Masjida irraa gadi baha jechuudha. Walitukabbirullaha calaa maa hadaakum jedha Quraan. Rabbii keessan akka guddistaniif guyyaa kana wanneen akkasiin kabajan gootaniif. Guyyaa jeeqitii miti. Guyyaa tasgabbiiti. Guyyaa gammachuuti. Guyyaa hawaasni hundi wal kabaju. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biizinesii dhageenyutti ceenee jira. Odeeffannoo biizinesii nu biraan gahuudhaaf Hawwii Taaffasana biratti argamti. Hawwii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedde. Oduu qabattee itti fufuu dandeessa. Hayyee galatoomi.